Sabeellaan baay'ee gadditee jirti. Mana barumsaa deemuu dhiiste. Kooma ishee kilaasii keessa teessee ni gadditi, ni boossi. Sababni isaas Maarqoo fi Diinatu sodaachisee. Maarqoo fi Diinaan wanta isaan hojjechaa jiran egaa abbaa manaaf haadha manaa ta'an isaan garuu obbolaa jedhanii mana isaanitti gale. Osoo isaan wajjiniin algaa tokkorra ciisanuu Diinanis itti dhuftee argite. Isaanis akka Diinan argite beekanii Diinaa sodaachisanii akkas jechuun wanta kana abbaa keetti himtee jennaan abbaa kee si alaa ajjeesna jedhanii sodaachisanii. Isheenis baay'ee gaddite kilaasii ishee teesse. Abbaan ishee yeroo gaafatus itti hin himtu. Liyyuunis gaafannaan itti himuu didde. Liyyuu abbaan kee haati tiyya eenyu? Ani haadha tiyyan barbaada. Diinan haadha kiyya se'e. Isheen haadha koo miti edaa jechuun itti himatte. Liyyuunis baay'ee gaddite. Garuu wanta isaan jedhaniin Liyyuutti hin himne. Isheen nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Egaa har'ammoo diraamaa Saabeellaa kutaa itti aanuun isinii qabadhee dhufee jira. Akkasuma diraamaa baay'ee bareedaa fi diraamaa baay'ee nama bohaarsu, nama bashannansiisu akkasumas barumsa kan qabudha. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattanii jaalalaaf kabajaan isin affeeree jira. Laayik, sabskiraayib akkasumallee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuun sheeris godha. Isiniin jedha daawwattoota akkasuma warri na jajjabeessaa jirtanis baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Naaf jiraadhaa galatoomaa. Saabeellaa Abrahaamis Saabeellaa gaafate. Saabiyyee maal taatee rakkoo kee natti himadhu maaloo jennaan isheenis wanta isaan jedhan san yaadatte. Lakkii abbaa koo homaa tokko rakkoo hin qabu itti uffatteetu mateessi. Mee sirba keessan naaf sirbisaa buukoo naaf sirbituu jennaan lakkii kana booda mana barumsaa deemuu qabda. Hanga homitti mana barumsaa deemudha jechuun itti hime. Isheenis tole jetteen. Liyyuunis ni dhufti. Waan Liyyuun si gattee deemteef ati mufatte moo isheen ikkoo hin dhufti jechuun jedheen. Isheenis Saabeellaanis akka Liyyuun manaa baatee deemte quba hin qabdu waan ta'eef hin deemte moo Liyyuun hin jirtu jettee gaafate. Eeyyanii hin jirtu. Haadha ishee gaafachuu dhaqxe hin dhufti. Akka daddaftee dhuftu godha jedheen. Isheenis tole daddaftee haa dhuftu kaa itti himi bilbiliitu jetteen. Saabeellaanis abbaan isheetis tole jedheen. Maarqoosis kaa Doktora Liyyaa humnaan fide. Osoo isheen hin beekin Doktora Abrahaamii jedhee osoo Abrahaam hin beekin osoo isheen hin beekin sodaachisee fide. Viidiyoo isaan jaalallee ishee wajjin ciisaa jirtu isa waraabbatee isattiin sodaachisa. Wanta ani jedhe hin gootu taanaan viidiyoo kana fuudhee addabaabaa irratti si mul'isa. Maatii keetti kenna kan jedhu sodaachisee Abrahaam fidee. Doktorii Abrahaam taatee wanta inni jedhe bichaa hojjette. Wanta inni hojjedhu jedhe hojjette. Wanta inni hin hojjetin jedhe hin hojjettu. Kanaafuu akkas hin taane taanaan viidiyoo kana mul'isa jechuun sodaachiseetoo mana teessisaa jira. Isheen garuu dirqamaanii malee jaalatteeti miti. Abrahaamis osoo hin beekin doktoran sii fide jedhee osoo hin beekin Doktora Liyyaa manatti fidee dhufe. Liyyuunis akkas jette. Osoo Abrahaam hin beekin osoo Saabeellaan hin argin manaa baatee deemte. Abrahaamii Saabeellaan eessa akka isheen hin deemte quba hin qaban. Bilbilas bilbilaa. Bilbilli ishee Maarqoos harka jira. Inni garuu beekaa irratti cufa. Abrahaam immoo Liyyuun irratti cufate. Bilbila na jalaa hin kaasu jedha. Isheen garuu akkana jette. Abree Saabeellaa dhiifama naaf godhaa. Ani jaaladheetu miti. Jaaladheetu si gatee hin deemne. Haati Saabeellaa adaraa natti kennitee jirti. Ani garuu akkam godhee dirqama natti ta'ee tanan dirqama maatii kootii dirqama obbolaa kootii natti ta'ee tanan isin gatee deeme.
isin immoo natti hin laalinaa dhiifama naaf godhaa jettee boosse wanta osoo isaan hin beekin gattee deemte. Garuu sababni isaa Maarqositu mana ari'ee mana keessa akka isaan hin eeyne akka garaa isaanii akka ta'an jedhanii Maarqos garuu mana ari'e. Maarqosii fi Diinaan akka garaa isaanii ta'an akka barbaadan ta'uu barbaadanii Liyaan immoo isheen immoo Abrahaamii fi Sabeelaa jecha lubbuu isaanii eegdi. Lubbuu isaanii Sabeel Maarqoo fi Diinaan summii garaagaraatiin lubbuu isaanii baasuu barbaadan. Nuun garuu isaan hordofti. Isaan hordofuudhaaf duubatti hin deebine. Isaan garuu isheen waan jirtuuf waan ishee rakkisteef akka garaa isaanii akka barbaadan ta'uu hin tolle. Kanaafuu mana ari'ani. Iyyoonis adaraa haadha ishee tanan fuudhee deeme. Adaraa haati ishee natti kennite. Yoo ani waan tokkollee ta'e Sabeellaa adaraa koo sitti kennadhee naan jette. Anis adaraa haadha ishee nyaadhee jira. Ani jaaladheetii miti. Waaqayyo isin haa eegu jettee waaqa kadhattee boossee har'a kanayyuu wayii gochuu danda'u. Ani maalan godha? Humna kootii ol ta'e tanan singatee deeme. Natti hin laalinaa jechuun boosse. Liyyoonis bilbiltee mul'achi yaammattee mul'achis guddanyaan isaa itti hime. Akkas jedhee mul'achis Liyyaan si barbaaddi bar kunoo teessisee eegaa jirti jedheen hiriyaan isaatis mul'achis maal taate Liyyuun maal taate natti himi maalinni jechuudhaan fiigee deeme ishee barbaada. Hirqaatis jaalalleen ishee akkas jedheen Maarqosiin anaaf sidha miti guddaayin keenya maal gochuu ishee bira dhaqxe isheedhaan maal godhi jettaan wanti isheen beektu tokko hin jiru dhimmi keenya anaaf sii malee ishee wajjiniin miti jechuun deebisee yoo barbaadde birrii keessiifan kenna kana booda ishee gaddisi isheen waan tokko taate jennaan akkan sin dhiisne beekbichaa jechuudhaan deebisee. Maarqos garuu akkas jedhee na sodaachisaa jirtamoo maaliin akkaataan isaa sin dhiisu sin ajjeesa jedheen jaalalleen jalqabe. Maarqosis akkas jedhe tadaa qaxaruu maal barbaachisa ree kinoo si fuulduran jira miti ammuma na ajjeesuu dandeessa maaliin qaxaruu maalii barbaachisa jechuun deebisee. Innis itti utaalee qabatee jaalallee kee ni jaalatta miti abeet harki ishee immoo akka itti lasallasu jechuudhaan itti qoose. Maarqosis jaalalleen Ribqaatis baay'ee aaree waan dubbatu wallaalee isuma laale. Birrii kee bakka fidees fidu siifan kenna. Kanaafiyyuu taphni ati amma taphachaa jirtu kun asirratti dhaabbata. Dhiira hoo taate dubartii qabdeetoo dhiichisuu hin qabdu. Dhiira wajjiniin wal mormita malee jechuudhaan biraa deeme innis. Mul'achis akkuma fiiguun Liyyuu bira ga'ee maali Liyyee maal taateeti jennaan manaan ari'ame akka atiitti gadi darbanii jettee itti himte Mul'achis abbeen hin beekuu yeroo isaatti ari'an inni mana hin jiru inni waan beeku hin qabu jedhee amma eessan naqa bakka naquu giraana gabba'ee jira jetteen maal jechuudha bakka naqu na bira dhufta ani koo akka laphee kiyyaa manni kiyyas siif banaadha yeroo hunda ani siif kabajan qabu homaa tokko na sodaate ani koo durii ta'us ani nama kabaja beeku waan ta'eef na sodaateen homaa tokkollee jedheen akka aggaxaame immoo maazariin mana hin jirtu silatii galchuu gadaamii deemtee turte kanaafiyyuu amma wajjiniin qalu homaa tokko na sodaateen jedheen. Mul'achis Liyyuu fudhatee galee gammade inni ishee faana galu isheetti akkasii kunoo manni teenya maal fakkaatire kinoo tana manni teenya jedheetti itti hime. Isheenis baay'ee bareeddi waan qulqulluudha tas nama jetti garuu ani eessan rafaa jettee gaafatte ati as raftaa ani immoo kunoo lafa kanaan
afadhee rafa gara gadii kana jedheen. Isheenis kolfitee maaliree jennaan lafaa olii kan jedhu hin jiru asii gadi qoffortee yoo gadi ta'e malee kuni gadi hin jedhamu mara jettee deebisteef. Innis kolfee qalladde jechuudha ka'amma. Akkas jedhee gaafate kan mul'ucis Liyyuu ati amma kana booda eessa deemuu wayin eessa dhaquu barbaaddaa jedheen. Ani hin beeku jetteen. Kana maaliif haadha kee bira hin dhaqxu siifis boqonnaa sii ta'a ishee bira yoo teesse jedheen. Isheenis lakki ani maatii koo bira deemuu hin barbaadu maatii koo bira deemee dhiphisuu hin barbaadu jettee deebisteef. Maaliif maatii kee bira hin deemne maal rakkootu jira jennaan. Rakkootu jira abbaa kiyyaa kanan dura haadha kiyya sanis sodaachisaa jiru amma anis kanaafuu ani deemuu hin barbaadu. Maaliif abbaa kee ajjeesan rakkoo maalii jedhee gaafate. Rakkoon isaa ani daa'ummaatti na heerumsiisanii turan gaafa sarbii gaggeessanii gaafa sarbii kiyyaa abbaan kiyya mucaa biyya hin kennu jedhee jennaan abbaa kiyya na jalaa ajjeesan jettee. Egaa diraama isaa billaa har'a kutaa isaanii antooratti deemee kutaan isaanii maal ta'an maal keessatti wal keenya jedhu